jalqabaa Umar al-Faaruqii adabattiin keessan achumatti itti nuufuuf jennaan matuma saatii fooyyuu adabattii haasaa sana adaba haasaa qabattee jirtu sana akkuma sanatti itti nuufuuf kanarra guddisuu kanarra dagaagsuu kanarra bareechuudhaan baay'ee fireemworkii wayii kaayyattee keessatti akkati deemaa jirtu nan argaa. Ana biraa fa'ii haqiiqa qabda haqinatti qabdu maal inni yeroo hedduu naan mari'attaa waan si dhibu bilbilli ati irratti ergite hundi isaa hin bade hundi isaa ergan kitaaba sana hanga tokko laale jechuudha kitaaba sana hundi isaa hin bade tokkoon cabe tokko moodduma inni bu'ee ni dhabe lafa inni bu'ee ni dhabe dhiifaman si gaafadha kan jalqabaa kan lammaffaa immoo waa'ee jarrii kun haasaa oolanii kana akka biraattiin ilaalaan immoo kana jechuun namni waan dubbisuuf yoo dubbisi waa tokko bu'aan qabuuf waraqata lakkaa'uun maal na godha maaliif dubbifte jalqaba maaliif dubbisuudhaa kaate jalqaba maal keessatti argachuuf jalqaba warri waa barreessu yeroo argatee barreessee bar Abuu Haniifaanii fitaabeerii heera fitaabeerii addunyaa kanaaf namni kaa'e utuu lafa taa'ee itti qophaa'ee miti kan inni qopheesse gaala taa'eetu barumsaa jedhee bakka tokko irraa ka'ee bakka tokko dhaqaa jiruuti kan inni barreessuu jalqabe fitaabeerii heera fitaabeerii addunyaan kun hundi seerraa gargaaramaa jirtu kan Abuu Haniifaati bu'uurri isaa dhiirti dhugumatti immoo yeroo Abuu Haniifaa kitaabni sun hin qaraamne wanni Ibnul Jawziin Ibnu Kasiir gaafa albidaayatu wanni hayaa kitaaba lafa kaa'u mujalladaan mattii kana miti namatu amlee keessatti doomsee nan dubbatti deebi'e namatu keessatti amlee doomse malee hanga albidaayatu wanni hayaa jalqaba hanga xumuraatti jedhee namni kitaaba kaa'aa takka mee hamlee dhuma namichi sanaa laale hamlee akkamii qaba namichi sana mee hamlee inni kitaaba barreessuudha qabu addunyaan kun jalqaba hanga xumuraatti dhiira taabbaatu eenyutu kana qopheessee beekabbo isaanii rakkoo haasa'u kanaan dura afaan Amaariffaatiin sinkisaar jedhanii kitaaba qabu sinkisaar jechuu an waggaa meeqa booddeen dheengadda tafsiira isaa dhaga'e maa isiin sinkisaariin kun sinkisaaritti warri waa barreessu gariin xiqqoo barreesse waa guddaa namatti kenna gariin immoo waan silaa ilma namaa kana barbaachisu kataba laakiin nuti yoo akkama taanu yeroo addaa kana keessatti yeroo keenya sooshaal miidiyaan dhukkee nurraa kaasaa jira jara keenya eegaa hangattiisuuf yaane feesbuukii irratti buna tokkotti barreessu sanaan hin dheerase jettanii maal jarri kitaaba fuula kuma barreessaa jiran ofoo abbaa nagaa taa'abaa jiranii jennaan maaliif jennaan nuun kun nuun galle ofumaafuu hin galle kitaaba keessa of barbaaddadhu lammaffaa ergaaniin siidhaamu maa inni kitaaba Umar ibn Faariq qofaa miti isa siif barreeffame miti isa sitti barreeffame maaliif hin dubbifne maa an karaa kana kallattii kanaan kan hin ilaalu jarana isa nuu barreeffame qofaa miti isa nutti barreeffame si ilaalaa malee meeqaatama jira wabalu jennee si naasofnu inaasa'u kam bara 1984 maayyii irratti tokko ka'ee kitaaba isaa beeksisu ta'a maqaan dhabu beeksisu kam 84 waa'ee bilisummaa hawaasa keenya irratti bilisummaa barbaacha irratti ka'eeti kitaaba wayii maqaa moggaafatee inaasa'u ammas kitaaba wayii haasa'ee achi keessaa eega gaafa sanaatiyan isa nuuf barreeffame qofaa miti isa nurratti barreeffame kan hin barbaadu jalqaba maal nu gochuuf nu ofiin agarru barreeffama ji'a 5 ja'an yookaan if 8 darbe faffaca'e hamma inni nu gargaare barreeffama gabaabaa tokko kan jarri kan harkaa miliqxee baatee jennaanii hamma baay'ee nu gargaare kallattiin jarri ilaalchi manasabeen jarri naaduraan jarri nuuf kaayyatan hawaas nuuf kaayyata of eeggannoodhaaf nummoo waan akka sanarraa of qusachuudhaaf of eeggachuudhaaf namarratti waan goonuudhaaf of qopheessuudhaaf waan sirratti hojjetame beekuun gaariidha kun hundi isaa daawwitiin dheessa kitaaba keessa jira hawaasa keenya miidiyaadhaa guyyaatti sa'aatii meeqaa kenninu yookaan daqiiqaa meeqaa kenninu kana tilmaamnee lafaa kaayyennu tiiktookiin banamee magaalaan suni biyya guurratee feesbuukii keessaallee yuutuubii keessaallee dachaafatee of iskatti qabatee qaba yeroo ammaa kana keessa bakka nu jirutti waamnamoo bakka inni jirutti itti dhahinaan gaafii beeksotaati kanaaf mee magaalaa miidiyaa kana keessa al tokko magaalumattuu gabba'uudhaafu hidhannoon dursa hidhachuu dursa hidhannaa dursa kanaaf mee kitaaba keessa mee ofa barbaaddannu kitaabni yoo isiin galiin footoo nama du'e ta'a footoon nama du'e keessumatti ilaalee goofareen isaa kana ture jedhee akka amma kitaaba yeroo ammaa kana qaraamu irra caalaan isaa jechuudha abbaa rabbiin rahmata godhe malee
footoo nama du'e jechuun kitaaba hin qaraa maaliif akka qara'u hin beeku buluuqan qaraa maaliif akka qara'u hin beeku maal akka qara'u beeka maaliif akka qara'u hin beeku ijoollee maal namichaa maal taate yoo jette maa shiriyaalee gaafan jedhu wanni itti qaraatuuf yoo siin galle maal isaa eeyidame eddee kamiin isaa irraa eeyidama kanaaf kitaaba qara'uu keessatti haasaa danuusaa haasaa silaa namni sagantaa dheeraatti fudhate utuu waan kanarraa sa'a 10 haasa hinaan jettanii sa'a 10 guutuu nan haasa sa'a 10 maaliif jala waan dhibamnee jirru waan ta'eef hawaasa keenya mee kitaaba isa Umar al-Faaruq barreesse kana ulee maaliiti ulettiin jedhee ulee injifannooti ulettiin sun ulee maaliiti eenyuun isa jedhamu wajjin achi keessatti maqummaan isiitu ulee maqaan moggaasaan hulaa namni ittiin kitaabatti seenu keessaa isa guddaadha moggaasaan waa dha'uufis ulee waa kitaabni ulee wayin dhawanii jechuudha maalinni waa lama kaastanii uleedhaa fi kan amma kaastan jecha waan waa ittiin dhahan hidhannoodha ustaazni hidhannoo kaasee ustaaz Jamaal immoo ulee kaase jalqabumaayyuu qaalama jedhama hayyoonni akkas jedhaniin qaalama qawwee fi qalama jedhama qawween nama tokko ajjeesti qalamni jila guutuu balleessa qaalamii jedhamee beekama dhaloota asiin dura darbee seenaa isaa ajjeesa dhaloota har'a jirus jiruu isaa balleessa dhaloota uf dura dhufus karaa isaa harkaa balleessa kanaaf hayyoonni maal jedhu qaalamaan keessaa qaa tokko qabadhuu jedhan qawween tokko nama tokko ajjeesa qawween biraas yoo dhufe nama lammaffaa ajjeesa kitaabni tokko garuu biyya guutuu ajjeesee deema kana waan ta'eef sadarkaan kitaaba hidhannoo ati jennaaniini naa dhufe hidhannoodha kitaabni hidhannoodha hidhannoo akkamiiti hidhannoo rasaasni isaa keessaa dhumuu hin dandeenye yoomiyyuu taa'ee of oomisha hidhannoo immoo har'as yoo barbaachisaa ta'e biyya ijaaruu danda'a bitattis mirgattis hundaayyuu qajeelchuu kan danda'u kanaaf qaalamii kana keessaa qaa irra guddoodha keessaa qabachuun dirqama kennaa jechuu barbaadeeti hidhannoo jennaan waa xiqqoo sitti dabaladhuuga mucaan kun mucaa guddatu nu guddisaa jechuu isinitti dhaammanna kitaaba isaa dubbisuu qofatu hin ta'in maaliif akka barreesse namni kun of barreesse irra caalaansa of haasa'a bar ofuma haasa'a bakka jiru sana irraa haasa'a isaan immoo bakka madda irraa beekumsa biraa itti guduunfattu lafaa qabda moo itti jirtaa jechuu isin dhaammanna maaliif jennaan umriin isaa umrii ammallee waa kunuunfatu guddatu umrii ammallee gara fuulduraatti illee bu'aa guddaa hawaasa kanaa buusu jedhee waan eeguuf fangaa fi kana gaafadhee bakka irraa madda gurguddaa isaa hayyoota beeksota ulamaa wajjin hidhata jajjabaa qabaachuu isa barbaachifte jechuun dhaammadha kitaaba biyya keessatti ba'aa jiran hundasaa isa nuuf barreeffames isa nutti barreeffames isa nurraa barreeffames akkasumas kitaabni tokko waggaa darbe madda walaabuudha inni hoborsotti uummatatti dhaammanne ture hawaasa keenya kanas qubanuu qabadha waan naannoo sana keessatti ta'e ani dubbadhu kitaabicha haasa'u baheeraa barreeffamee dhume jedhanii akka majarrii jirantu yoo akka inni maxxansine godhe insha Allah rabbi jedhe maxxanfamnaan isin bira ga'uuf ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.